Viidiyoo yeroo dabre irratti akkaataa weebsaayitii karaa sirrii ta'ee fi akkasumas bilisaan ta'an akkaataa itti banannu irraa eegalee hanga ziddiitti wal dura duubaan laallee turre. Ammas gaaffii namoota hedduu ta'e akkamiin AI fayyadamuudhaan yookaan ammoo ChatGPT fi DeepSeek fayyadamuudhaan akkamitti barreeffama yookaan ammoo kontentii humanaayis ta'ee fi akkasumas barreeffama AI irraa bilisaa ta'e ChatGPT fayyadamuudhaan akkamiin akka barreessanuu fi barreeffama monetize ta'u humanaayizii fi akkasumas 100% yuunikii kan ta'e akkamiin akka barreessinu viidiyoo kana keessatti wal dura duubaan isiniin agarsiisa. Osoo viidiyoo irratti hin seenne wanti beekuu qabdan AI akka gargaarsaatti fayyadamna malee guutumaan guututti yoo fayyadamne qabiyyee keenya miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf weebsaayitii irratti kontentii gaafa barreessitan kallattumaan ChatGPT yookaan ammoo DeepSeek fayyadamuudhaan yoo qabiyyee isaa barreessanii kallattumaan copy paste gootan kun ammoo seera AdSense dabalatee akkasumas seerota wantoota kaan keessatti baay'ee balaadha. Monetize isiniin ta'uu qabiyyeen keessan akkasumas search engine optimization keessatti isiniif hin fudhatamu yookaan ammoo barreeffamni isin barreessitan gonkumaa raankii hin ta'u jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irraa keessatti ammoo step by step ilaan AI gargaarsifachuudhaan akkamiin kontentii weebsaayitii keenya dabalatee Facebook fi Instagram fi wantoota barbaadaniif akkamiin akka barreessanii fi qabiyyeen isin barreessitan ammoo humanize quality akka namni barreessetti unique kan ta'e akkamiin akka add goonu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Kan isin agarsiisu irraa ammoo qabiyyee yookaan ammoo kontentii afaan Oromoo akkamitti akka barreessinudha. Steppiin amma isin agarsiisu kana osoo hin dogoggore sirriitti hordofuudhaan afaan bu'aan isin jaan. Okay guys, jalqaba irratti maal godhuu qabna? ChatGPT banachuu qabna jechuudha. Namni kamiyyuu viidiyoo yeroo dabre irratti akkamiin akka ChatGPT fayyadamtan guutumaan guututti isin agarsiiseetiin jira. Namoonni hin beekne immoo bilbila irratti kallattumaan waa'ee nama isin godhu kan gootani. Jalqaba irratti maal gootan? Chrome yookaan ammoo browserii kamiyyuu isin tan Kiwi browser ta'uu danda'a, Chrome ta'uu danda'a. Garuu yeroo hedduu Chrome yoo fayyadamtan baay'ee bareedaadha jeetii yaada. Saffisaa fi akkasumas quality baay'ee murteessaadha. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan ammoo kallattumaan Chrome keenya ni seenna. Kallattumaan Chrome gaafa seennu haala kanaan nuuf fida. Chrome keenya keessatti haala kanaan nuuf fida. Wanti jalqaba irratti goonu ChatGPT barachuudha. ChatGPT barachuun ammoo baay'ee salphaadha. Jalqaba irratti gubbaa kanarratti ammoo iddoo search jedhu kanarratti maal barreessina? ChatGPT jettanii search gootanii ChatGPT jettanii haala kanaan search gaafa gootan jalqaba irratti isiniif dhufaa jechuudha. Kun akkuma agartan ChatGPT official ChatGPT website isa jedhu kana haala kanaan isiniif dhufaa sana booda isa kana open ni gootanii gaafa isin open gootan ammoo emailii isin gaafata isin email keessan ni guuttanii tartiibaan maqaa fi email keessan ni guuttanii kunoo haala kanaan naaf banamee jira. Wanti jalqabatti goonu emailii keenya gunnee akkaawuntii as keessatti banachuudha jechuudha. Warri banachuu hin beekne haala kanaan banatanii baay'ee salphaadha. So amma haala kanaan ChatGPT erga banattanii ammoo kallattumaan maal goonaa? Steeppii jalqabaa finnee jirra. Amma wanti isin yaaddan waa'ee barreeffama yookaan ammoo niish keessaniiti jechuudha. Niish jechuun mata duree maalirratti hojjechuu jirtaadha. Amma fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojii ta'uu danda'a, waa'ee oduu ta'uu danda'a, waa'ee garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf weebsaayitii guddaa yoo banatte kan oduu teekinooloojii hundees keessaa qabaachuu danda'a. Hin beekamu. Kanaafuu guyyaa irraa mee barreeffama afaan Oromoo yookaan ammoo qabiyyee eessaa harkannaa fi waan hunda waliin ilaalla. Jalqaba irratti weebsaayitii silaa ati barreessan niishee keetiif ta'uu ni barbaada. Fakkeenyaaf namoonni hedduun waa'ee oduu barreessan, waa'ee teekinooloojii barreessan. Kanaafuu weebsaayitii guddaa tokko irra dhaabbattee barreeffama ni ilaallattaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee irraa waa'ee oduu mee haa barreessinu yookaan oduu yookaan ammoo anyway waan takka haa barreessinu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti erga ChatGPT banattanii amma iddoo pilaas sarara kanaa kan tuqatanii warri bilbila fayyadamtan warri ammoo kompiitara fayyadamaa jirtan iddoo pilaas gama gubbaa irratti kontentii heddummeeffachuuf duplukeet gootanii jechuudha fayyadamuu dandeessanii iddoo banattee jechuudha sana akkasuma dhiifattanii namoonni hedduun bilbila waan fayyadamaniif bilbila irratti isin agarsiisu jira. Amma jalqaba irratti wanti isin godhu hubachuu qabdan bilbila keenya irratti akkamitti peejii hedduu banachuu dandeenyadha. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti peejii yookaan ammoo haala kanaan isa kana filattanii asumaan kallattii seenuu dandeessan jechuudha. Kan barbaadan diidabni gootanii fakkeenyaaf isa kana diidabni godhaa amma kanatti fayyadamnu bicharra dhaabbanna. Kunoo amma lameen kanaan fayyadamu jira. Yoo itti dabaluu barbaadanis iddoo pilaas gama gubbaa kana filachuu dandeessanii maaliif namoonni hedduun akkanatti fayyadaman hin beektan waan ta'eef isin agarsiisu jira jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan erga ChatGPT ni badnee amma fuula haaree yookaan ammoo niiwtaap kana ni badannaa maal goonaa wanti nuti goonu amma niishee keenya dhaabbannee yookaan ammoo kontentii barreessuu dhaabbannee weebsaayitii ni filannaa jechuudha. Yookaan ammoo sarchi godhuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti jalqaba irratti barreeffama silaa barreessuu barbaadan sarchi ni gootan yookaan ammoo weebsaayitii silaa niishee keessanii wal fakkaatu sarchi ni gootan. Fakkeenyaaf BBC afaan Oromoo
as keessaa ni filattan. Fakkeenyaaf an websaayitii kanarra dhaabbadhee isin agarsiisaa jiru oduulee garaagaraa haala kanaan isinii fida. Sana booda maal gootan isinis websaayitii silaa irraa barreessuu barbaadan nichee keessanii wal fakkaatu ni filattan. Arra waa'ee afaan Oromoo isin agarsiisa waan ta'eef oduu irratti dhaabbannee hojjenna. Fakkeenyaaf jalqaba irratti websaayitii keenya ni filanna. Websaayitii keenya erga filannee waan barreessuu barbaadan as keessa deemtanii ni barbaadan. Waa'ee ispoortii kunoo gubbaa kanatti oduu Itoophiyaa, ispoortii, viidiyoo, siyaasaa waa hundaa jira jechuudha. Nichee keessatti dhaabbattee waan isaan gadhiisan gadhiisuu dandeessa. Atis haaratti barreeffachuu dandeessa jechuudha. Jalqaba irratti gad deemtanii nichee keessanii yookaan ammoo waan barreessuu barbaadan keessaa ni filattan. Websaayitii biraatis filachuu dandeessan. Asirratti sirriitti hubadhaa. Sana booda gad deemuudhaan maal gootan fakkeenyaaf barreeffama tokko barreessinee waliin ilaalla. Mee fakkeenyaaf ani barreeffama tokko barreessee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf isa kana hawaatti harka wal fuunuun akkamiin abdii nutti horee kan jiru isa kana fakkeenyaaf isa kana nin banaa kanaan barreessuu barbaada waan ta'eef kanaafuu barreeffamicha sirriitti ni ilaala. Hawaatti harka wal fuudhuun akkamiin abdii nutti horee kan jiru isa kana ni fudhannaa jechuudha. Jalqaba irratti isin gootan taayitilii keessan kooppii ni gootanii taayitilii kana kooppii ni goonaa. Amma as keessaa ni banaa maal goona amma deebinee nootii ni banannaa jechuudha. Nootii keenya fakkeenyaaf sarchi ni godhaa. Notes something note wow odooti. Sana booda haala kanaan ni baraa. Sana booda isa mallattoo qalamaa kana ni filadhaa. Amma barreeffama taayitilii gama gubbaa kanatti akkuma agartan taayitilii isa jiru kana fakkeenyaaf barreeffama website fakkeenyaaf haala kanaan ni godhaa. Sana booda jala kanatti akkuma agartan taayitilii asirratti peestii ni godhaa. Waaw amma kun taayitilii kiyyaa ammallee maaliin godhaa gama websaayitii kiyyaan hin deebi'aa websaayitii isaatti hin deebi'aa. Sana booda ammallee gad deemuudhaan barreeffama asirraa eegalee hagaasitti kooppii ammallee deebi'ee peestii hin godhaa. Waaw iddoo kanatti amma barreeffama kiyya taayitilii fudhadheetiin jira akkasumas koontentii fudhadheetiin jira. Sana booda ammallee deebi'ee isin hunda isaanii gootanii fakkeenyaaf ilaa asirraa asirratti gidduutti kaataagorii waan jirtuuf kanaafuu jala gad deemtanii ammallee isirraa haala kanaan ilaa hangaasii kooppii. Waaw ammallee haala kanaan ni gootanii jechuudha. Amma haala kanaan sirriitti kooppii hunda isaa ni godhattanii jechuudha. An fakkeenyaaf isin waan agarsiisaa isin ammoo isteeppii kana sirriitti hordoftanii fakkeenyaaf an haala kanaan arguudheetiin jira. Mee hanga kanarratti isin agarsiisu amma wanti nuti goonu kooppii peest osoo hin taane karaa salphaadhaan barreeffama kana riiraayit ni goonaa jechuudha. Amma maal goonaa deemnee gubbaa kanarraa qabnee kooppii ni goonaa hanga godhannee guututti jechuudha. Waaw sana booda maal goonaa kooppii amma sirriitti hubadhaa bakka sanatti amma maal goonaa erga barreeffama asirraa websaayitii irraa gara nootii kooppii godhannee ammallee nootii irraa kooppii ni godhana. Sana booda as keessaa deebinee gara koom kiyyaa deebina. Amma peejii gama gubbaa yookaan ammoo taabii keenya ni filannaa. Sana booda ChatGPT keenyatti ni deebinaa jechuudha. Amma iddoo guddaan asii jechuudha fakkii isin sirriitti itti xiyyeeffachuu qabdan. Kanaafuu barreeffama amma kooppii godhanne kana riiraayit goonee barreessinaa jechuudha. Promptiin amma isin garsiisu kana fayyadamuudhaan riiraayit ni gootan. Fakkeenyaaf isa kanarratti maal goonaa I will give you one of my blog post. So comma goone rewrite and make 100% humanized. Lala sirriitti amma I will give you one of my blog posts rewrite and make 100 humanized jennee ni barreessina. Sana booda achi siquudhaan mallattoo kananii keenya sana booda paste barreeffama keenya guutumaan guututti paste asin ni goona. As goone sana booda maal goona clipboard hin filadhaa. Yookaan ammoo asirratti yoo isin hin jiraanne maal gootan sarara sadii kan inni filattanii yookaan ammoo paste gootanii sana booda isa kana kooppii fakkeenyaaf amma kun akkuma agartan barreeffama kana paste ni godha. Sana booda barreeffamicha kiyyaa haala kanaan barreesseetiin jiraachuu barreeffamaan kallattumaan eessaa fudhadhee nootii kiyyarraa fudhadhee guutumaan guututti asitti paste ni godha. Sana booda ChatGPT'n sirriitti maal naa godha riiraayit naa godha jechuudha. Barreeffama kiyya kana wantoota itti dee naa godha jechuudha. Fakkeenyaaf sana booda paste ergaas goonee maal goonaa mallattoo xiyyaa kan filannaa.
Wow, ChatGPT nama barreeffama nan kanneef kana humanize godhina barreessaa jira. Wow, guys, sirriitti ilaala. Barreeffamni gonkumaa waliin fakkaatu garuu qabiyyeen isaa tokko jechuudha guys. Amma kontentii teenya irratti gargaarsifannee jirra jechuudha ChatGPT jechuudha. Fakkeenyaaf hawaatti harka wal fuudhuun akkamitti abdii dalche. Fakkeenyaaf taateen kun seenaa guddaa qabdi. Jee eegala. Asirratti immoo maal ta'a? Amma asirratti maali? Fakkeenyaaf gubbaratti maal ta'e eegala? Taateen kun seenaa qabeessa fakkeenyaaf ammasatti taateen kun seenaa qabeessa jaa barri waggaa 50 dura bara waraanni olola United States fi gamtaa Soviet gidduu hammateedha. Kan an kanneef akkana inni ammoo akkamitti barreessa taateen kun seenaa guddaa qabdi jee barreessa. Taateen kun seenaa qabeessa kan jiru isa seenaa guddaa qabdi. Wanni inni jijjiiru iddoo fi akkasumas jechoota himoota jijjiiraa jechuudha. Sana booda waggaa 50 dura yeroo United States fi gamtaan Soviet gidduutti waraanni qabbanaa'aa ture. Right? So barreeffamaan an kannee fi barreeffama inni naa barreessu addan fagaatu jechuudha. Amma rewrite godhannee jirra karaa salphaadhaan keessaa namoonni siyaasaa biloogiin keessa waa'ee siyaasaa ta'e barreeffamni keessan baay'ee raankita. Kanaafuu barreeffama istaayila kanaan yoo barreessitan osoo hin dadhabne sirriitti barreessitan jechuudha guys. So amma isteeppii itti aanu baay'ee ulfaataadha waan ta'eef sirriitti hubadhaa. Sana booda amma gaddeemnee maal goona barreeffama ChatGPT nu barreesse guutumaan guututti kooppii ni godhanna. Kooppii hubadhaa asirratti kooppii peestiin gootan ammallee ChatGPT irraa gaafa kooppii gootan loogoo biraandii fi kanneen kana fakkaatan duuba isaa barreeffama akka isin quban qabne itti duuba jira. Kanaafuu wanti isin godhuu qabdan jalqaba irratti barreeffama asitti rewrite yookaan ammoo kontentii humanize isiniif ta'e kana maal gootan ammallee deebitanii as keessaa kooppii ni godhatan. Fakkeenyaaf an kooppii godheetiin jira sana booda as keessaa hin deebi'a. Maaliin godhaa ammallee nootii kiyyaan seera noot kan jiru fakkeenyaaf kan duraanii sana booda barreeffama kana jala irratti ta'us akkuma agartan jala irratti peestiin godha. Waaw. Amma asirraa jechuudha dubbiin. Kunoo asirraa eegala fakkeenyaaf kana haquu dandeessa yoo barbaadan fakkeenyaaf isin mangarsa jeeti amma asirratti barreeffama kana keessa deemtanii dogoggoroota yoo qabaate sirriitti ilaaltan. Asirratti peestii godhuudhaan biraandiin ChatGPT akka remove ta'uu taasisa. Sirriitti hubadhaa gonkumaa ChatGPT irraa fuutanii gara biloogii yookaan ammoo Facebook yookaan ammoo anyway iddoo barbaadanitti gonkumaa peestiin godhana. Jalqaba irratti warri koompitara fayyadamtanis nootii keessan dookii yookaan ammoo Google Doc banattanii Chrome irratti jechuudha. Peest godhuu dandeessanii yoo nootii hin qabaanne jechuudha koompitara keessan. Namoonni hedduun silkii yookaan ammoo bilbila waan fayyadamtaniif asirratti isin agarsiisu jira. Kanaafuu asirratti ilaalladha. Sana booda fakkeenyaaf irra deebitanii ilaaltanii fakkeenyaaf taateen kun seenaa guddaa qabdi. Waggaa 50 dura yeroo United States fi gamtaan Soviet gidduutti waraanni qabbanaa ture. Diinni lamaan wal dolsaa turan. Fi kanneen gara fakkaatan haala kanaan isiniif fidaa yoo barbaadan ammoo dogoggoroota barreeffama keessa jiranii fi akkasumas afaan Oromoo warra sirriitti hubattan ChatGPT hin dogoggoru yoo garuu dogoggora keessatti uumamuu danda'a. Wanti kun AI waan ta'eef kanaafuu karaa salphaadhaan barreeffamicha sirriitti keessa deemtanii ilaaltan jechuudha guys. So erga haala kanaan sirreeffame fakkeenyaaf ana keessa deemee ni sirreessa. Wow, amma barreeffamni kiyya dogoggora ni qaba jee yaadu amma wanti isin gootan maali karaa salphaadhaan as keessaa kooppii godhachuudha qofaa jechuudha guys. So fixanii jirtan wanni takka isin hin barbaachisu kanaafuu asirraa eegaltanii amma kooppii asirraa gootan sirriitti hubadhaa. Namoonni hedduun viidiyoo hedduu ilaaltan dogoggoraan wantoota hedduu balleessuu dandeessan. Kanaafuu obsaan viidiyoo erga xumurtanii booda hojiitti seenaa. Amma maal goonaa asirraa kooppii godhannaa. Kooppii erga haala kanaan godhannee maal goonaa amma biloogii keenya ni seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa deebnee Chrome asirratti amma iddoo pilaas gama gubbaa kanaan hin filadhaa. Warri bilbila fayyadamtan sirriitti iccitii kana fayyadamaa. Kanaafuu as keessatti biloogar jettanii barreessitanii biloogar namni kamiyyuu banatee jira jeetii yaada. Warri hin banatinis viidiyoo ajjala isiniif kaatiin jira. Karaa salphaadhaan banachuu dandeessanii. Amma biloogarii kiyyaniin seenaa jechuudha. Sana booda maal gootan erga biloogii keessan haala kanaan seentanii iddoo pilaas taranii filattanii. Sana booda karaa salphaadhaan creating new isa jiru ni filaa. Kana booda taayitilii nu gaafata. Jalqaba irratti amma akkuma agartan taayitilii nu gaafata. Taayitilii qopheeffannee jirra. Barreeffamas qopheeffannee jirra jechuudha. Copy paste godhuudha. Kana booda as keessaa ni baana. Kana booda jalqaba irratti nootii keenya ni seenna. Nootii keenya irraa asirraa koppii ni godhanna. Koppii gaafa godhattan barreeffama dhumaatumsaa hubaddaadha. Asirraa taayitilii ni fudhanna. Taayitilii keenya koppii. Wow, koppii ni goona. Sana booda asirratti paste. Kana booda copy paste jechuudha. Kana booda erga taayitilii copy paste godhannee sana booda jila kanarrattis kontentii keenya ni barreessana. Fakkeenyaaf kontentii keenya asirraa eegallee guutumatti hanga asii
sana booda copy ammallee contentii keenya irratti paste ni goona. Waaw. Paste haala kanaan gaafa goone barreeffamni keenya haala qabiyyee bareedaa ta'een nuuf barreeffama haala kanatti. Sana booda asirratti edit godhuu qofaa fakkeenyaaf taateen kun seenaa guddaa qabdi. Kun akka mata dureetti ni kaafama. Sana booda maal gootan isa kana ni filattanii isa hangaasii sana booda mallattootii kan ni filattanii sana booda kan ni guddistanii yoo barbaadan kan barbaadan deebistanii fakkeenyaaf xiqqoo miidiyeemaa goonu sana booda maal gootan isa paaraagiraaf jiru kana filachuudhaan mata duree ni gootanii fakkeenyaaf headingaa ta'u sana booda haala kanaan hunda isaatuu keessa gad deemtanii mata duree fakkeenyaaf kunis mata duree tokko kamitti ta'e kan jiru isa kana qubee ni guddistanii sana booda isaanirralee headinga gootanii sana booda haala kanaan waaw guutummaan guutuutti ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala kanaan fixannee jira jechuudha. Barreeffama keessa deemtanii waan itti yoo barbaaddanis itti hidhatanii fakkeenyaaf barreeffamni biloogii gaafa barreessitan jechoota 500 ol hanga 1000 yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf monetaayiz godhuudhaaf jechoota 1000 ol yookaan ammoo 200, 300 hanga 500 yookaan ammoo at least 1000 yoo barreessitan baay'ee bareedaadha. Kanaafuu haala kanaan ni fixanii jechuudha. Amma wanti nurraa eegamu maali? Imeejii yookaan ammoo suuraa wantoota kana hojii deeman jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee hawaatti harka wal fuudhuu haasoo jiranii. Kanaafuu karaa salphaadhaan maal goonaa as keessatti ammallee iddoo pilaastarii ni filannaa. Sana booda taabii haaraa dibannaa. Sana booda maal goonaa pixel yookaan ammoo pixabay jettanii ni barreessitan. Fakkeenyaaf kun akkuma agartan pixabay.com jettanii haala kanaan ni barreessanii. Sana booda yookaan ammoo pixel.com yookaan ammoo mixkit kanneen kana fakkaatan jettanii ni barreessan. Karaa salphaadhaan suuraalee barbaadan filachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma asirratti waa'ee hawaa barreessina waan ta'eef yookaan ammoo waa'ee space jechuudha sarchi goonaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti taayitiliin nuti barreessine waa'ee hawaati. Kanaafuu hawaan maal jedhama afaan Ingiliffatti space jechuun ni dandeenya jechuudha. Space fakkeenyaaf haala kanaan sarchi ni gootanii yoo isin hin galle immoo karaa salphaadhaan maal gootan Google Translate deeftanii waan silaa barbaadan san afaan Ingiliffaatiin sarchi gootanii jechuudha. Afaan Oromootiin yoo barbaadan hin jiru waan ta'eef kanaafuu karaa salphaadhaan waa'ee hawaati waan ta'eef karaa salphaadhaan haala kanaan hawaa guutumaan guututti nuuf fiduu danda'a guys. So as keessaa kan nu barbaachisu kan kontentii keenya wajji walitti deemuun ni filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf an tokko niin dabarfadhaa fakkeenyaaf isa kanaan dabarsaa isa kana gaafaan dabarsuu kallattumaan isa daawunlood jiru kan hin filadhaa. Barreeffama 3, 4, 5 sanii olillee dabarfachuu dandeessan. Weebsaayitiin kun 100% free jechuudha. Bilisa waan ta'eef kanarraa akka barbaadanitti dabarfachuu ni dandeessan. Yoo barbaadan immoo isiif edit godhachuu ni dandeessanii karaa salphaadhaan daawunlood ni godhadhaa. Waaw isa kana daawunlood ni godhaa jechuudha. Gaafa daawunlood gootan ammoo wanta saayizii guddaaf ta'e gonkumaa hin dabarsinaadha. Raankiidhaaf yookaan ammoo SEOdhaaf baay'ee barbaachisaa hin ta'u. Imeejii barreeffama kiyyaa wajjin walitti deemtu dabarfadhe. Waaw amma ergaan haala kanaan dabarfadhe maaliin godhaa? Gama gubbaa kanarratti taabii kiyyaniin filadhaa. Ergaan taabii filadhee ammoo gara biloogii kiyyaanin deebi'a. Sana booda maal godhaa? Jalqaba irratti suuraa keenya ol baafnaa. Sana booda isa kana gad dabarsinaa. Waaw iddoo banaa kana filachuudhaan amma suuraa tiyya aadniin godhaa. Suuraa aad godhuudhaaf ammoo maal godhaa? Achi deemtanii kunoo akkuma agartan isa imeejii kana filannaa. Isa imeejii gaafa fudhatan ammoo upload from computer kan jiru isa kana filannaa. Sana booda kallattumaan bilbila keenya keessaa footoo amma daawunlood godhannee kallattumaan aad ni godhannaa jechuudha guys. Baay'ee salphaadha. Sana booda amma maal gootan isa browser jiru kana ni filattanii. Isa browser gaafa filattan kallattumaan suuraa reef daawunlood godhee kunoo akkuma agartan isa kana ni filadhaa. Sana booda kallattumaan suuraa tiyya ergaan filadhee done isa jiru ni filadhaa. Suuraan tiyya kallattumaan as keessatti naaf ol baati jechuudha. Amma asirratti suuraan tiyya waaw guys suuraan tiyya kallattumaan naaf ol baatee jirti. Amma asirratti wanti hubachuu qabdan SEOdhaaf taayitilii keessan suuraa keessan irratti aad godhuu qabdan. Fakkeenyaaf taayitilii keessan koppii ni godhattanii taayitilii keessan gaafa koppii godhattan gaasii fakkeenyaaf select all koppii. Sana booda maal gootan erga taayitilii keessan koppii godhatanii jala kanarratti setting isa yookaan ni filattanii sana booda taayitilii keessan asirratti paste ni godhan. Maaliif isin fayyadaa? Barreeffamni keessan raankii akka ta'uuf isin fayyadaa. Jalqaba irratti taayitilii keessan aad ni godhatanii sana booda isa update jiru kana ni filattan. Waaw sana booda maal gootan barreeffama keessan kontentii keessan upload godhuu qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti osoo hin maxxansine isa kana ni ilaalla. Fakkeenyaaf view isa jiru kana ni filannaa. Sana booda kallattumaan bifa barreeffamni keenya fakkaatu haala kanaan preview isaa nuuf fidaa jechuudha. Waaw guys so baay'ee namatti tola. Barreeffama keessan haala kanaan
guutumaan guututti ni barreessitanii sana booda as keessaa baak godhuudhaan kallattumaan public barreeffama keessan ni gootanii sana booda confirm ni gootanii barreeffamni isin barreessitan karaa salphaadhaan upload jira namoonni search godhanii argatanii barreeffamni keessan high quality dha baay'ee salphaadha jechuudha guys. Viidiyoo irraa keessatti ammoo akkaataa afaan Oromootiin itti barreessan ilaallee jirra. Viidiyoo itti aanu keessatti ammoo akkamitti afaan Ingiliffaatiin barreeffama SEO kamiyyuu akkamitti akka barreessinuu fi akkamiin akka sanaan goonu isin agarsiisa. Viidiyoon kun isinitti tole jeetii yaada yoo isinitti tole ammoo like godhuudhaan na mirkaneessaa. Chaanala kanaaf haala taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jaa. Gaafiste yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa koomentiitiin naaf dhiyeessaa. Kallattumaan kan isiniif deebisuudha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti ammoo nagaan naa tura.